asittaan see nama namatu nu haasa'a dura jaalle Faaxumaa nu haasa'u nugusan jedhani maqaa isaanii jaalle Faaxeen ijoollummaa amma dullumaatti qabsoo kana wajjiniin hafte ala isheettu dabarsite dhalli ishees akkuma ishee kana gaaga'ama Oromoon argataa jiru namoota dubartoota umurii guutuu duukaa hafe bara isaa dheerina isaa ani hin beeku bara Faaxee warra qabsootti galte ani hin beeku dhugaa waaqaati amma ammaatti garuu numan arga isheen immoo dubartoota kan wareegamanis kan lubbuun jiranis kan mana hidhaattan kan taane ta'anis hin beekti kanarraa seenaa kana xinnoo seenaa dubartootaa gootota yeroo jennu yeroo baay'ee maqaa dhiiraatu ka'a dubartoonni maal godhaa turanii kan jedhu irratti nu waasoftii jaalle Faaxee naasimadha. Assalamu alaikum warra Islaamaa akkam jirtan warri kaanis nagaan Rabbii isiniif haa ta'u. Nugusni koo barcuma naa kaa'ee warra nugusaati jedhee alaqaan koo galatoo ulfaadhu alaqaa. Egaa yeroonis dheeraa dubbiinis dheeraa kanaaf gaggabaabseetuman namootiin yaadadhu akkuma inni jedhe keenya silaayyuu kan dubartii galmeen hin jiru warruma wal beeknu tariitii namni nuti dubartoonni nuti hin beekne kan bakka adda addaatti wareegaman kan maqaan isaanii hin galmeeffamin hedduutu jiru hedduu anuyyoo akkuma alaqaan koo jedhe namootiin amma maqaa isaanii yaadan kan waliin turre kan wareegaman kan lolchiisaa turan hedduutu jiru kan lubbuunis jiran hedduutu jiru. Jarana goota jechuun ka du'e yookiinis ka dhabame qofaa miti kan kaffaltii isarraa eegamu kaffale hundatu goota. Dubartiin utuun hin jedhin waa'ee dubartiin jalqabin waa'ee jaalbattee xiqqoo siyaasa'uu barbaada. Jaalbattee an kan inni isa bara 1918 jalqaban isaa arge waliin hojiinis walitti nu fidee waliin hojjetaa hamma 19 umarraatti waliin hojjenne deebi'ee immoo 20tti deebi'ee hamma 22tti waliin turre. Inni siluma du'aa murteeffataa qabsoodhaaf of kennaa waan ta'eef ani immoo goota jagnummaa gootummaa isaa kaayyoo isaa irratti wareegame hin ililchama aadaa Oromootiin malee bo'o. Goonni goota haadha gurbaa tokko sabsibitannaan biyyatti tokkicha qabdi. Tokkichi sun tariitii Jimma keessa qabsaa'an hin jiru isinitti fakkaata. Mucaan kun jagna qabsaa'aa bara 1991 ijoollee qabsaa'aa turte keessaa ijoollee dardara ijoollee keenyaan hiriyaati. Waryaanee lolaa dhaqeeti mucaan kun wareegame. Wareegamnaan mana haadhaa balbala fidanii reeffa isaa kaa'anii haadhaaf tokkicha. Haati saree fidanii jara dhiifama saba maqaa dhabuun illee warra biyya keenya dhufanii nagadan jaraa waliin walitti nu buusuudhaaf saree fidanii reeffa mucaa kanaa akka saree ciccinii nu dhiiga irratti godhanii haati
haati du'a reeffa mucaasii guyyaa sadii asfaaltii irratti tarkaanfattee baatee galaa lakkoofsa baatee galtuun ililchiti jaarti. Jagni koo ammallee fayyaa du'a jagni koo fayyaa miti du'aan isaallee sodaachisa jedha. Ililchaa baatee galti turte haadha sabsi. Reeffi mucaa kootii illee sodaachisani. Ijoolleen isarratti nama saree geessee dhaqe nama Najaa jedhamu tokkoo fi wayyaanee nama lama reeffa isaarratti saree nama sadii saree waliin ajjeesan ijoolleen kaan immoo isumarratti bakkuma isaan reeffa isaa nyaachisan. Haati ammas gabbaatee reeffi mucaa kootii ka'ee falmatee fixadheera hin duune jettee ililchitee kaatee uffatuma gaddaayyoo ofirraa baafti. Kanaaf an jaalbatteen jagna koot abbaa kaayyoo isaa ga'inni kaayyoo isaa galmaan ga'ateera. Kanaaf hin boo'an nan ililchaaf jagni koo yoomuu laphee koo keessa jiraata. Kaayyoo isaatiif wareegame kaayyoon isaa immoo jiraataadha waan ta'eef waan hin abdii kutadhee boo'uuf hin qabu. Ittiin nan boonaa nan faarsaa akka isiin akka ilfinishuyyuu jettee nan faarsa faajjii isaatiin hin faarsee boona malee faajjii isaatiin hin faarsee sirba malee hin boo'u. Kanuu barbaadanuu laphee nu cabsanii sammuu keenya cabsanii akka nu gaddinee kana keessaa abdii kutannuudha waan ta'eef takka goonni gaafa dhaqu akka duuti jirtu ajjeesuun yeroo jiru du'uun akka jiru beekee murteeffatee waan dhufeef. Kanuman jedha innuu laaffifataadha suuteedha laaffifataadha akkasumatti kan isaa qabbaniisee fi bira darba garuu yoomuu immoo qalbii koo sammuu koo keessa jira na dhukkubsaa na dhiigsa onnee koo. Achittiin fixadha kan isaa waan dubartoota Oromoo qabsoo Oromoo keessatti waa'ee isaa yeroo dheeraa warra wal beektantu jira warra yaadattutu jira jedhee dhugaadha. Warra wajjin qabsoofni jira warra wal beeknu jira warra nu bira wareegamantu jiru warra hadha immoo lubbuudhaan jiran qabsoo kanaaf kaffaltii gurguddoo kaffalantu jiru. Jaran beektuu laata isin magaalaa kanaayyuu warri qabsoo gurguddoo kaffalan waraana ta'anii waraanaa waliin walqixxee hoggana waraanaa abbaa saglii ta'anii kan waraanaa turantu jiru. Takkaa gadi waamtanii takkaa taasoftanii beektan. Yeroon isii arge yeroo hundumaa nan faadhanaan saalfadha. Tarii ijaaltumsa beekta Sa'aadaa yookiis Ayyaantuu Haji Ammadoo afaan isii kun biyya kanatti hodhatte ka waraana irratti afaan isii kun manaa gadi banam. Isiin lafatti dhalatte Harargeedha. Lafatti dhalatte Harargee dhiisteeti dhiha Wallaggaa dhaqxeeti hogganoota keenya manguddoo keenyaa wajjin qabsaa'aa turte. Hadda garuu haalli akkuma isin jettan haalli keenya itti toluu dinnaa nus immoo waammee guyyaa tokko taasofsiisnee hin beeknu kamaayyii isiin gaafa ODF'n dhaabbatu waajjira achi galma sana keessatti isiin kan beektu jaallee abbolleen joolataa hoogganasii abbaasii itti beekti. Ol kaatee gaaffii gaafattee gaaffii sanarraa kan ka'e manatti galtee cufattee aartee gadditee cufattee galte. Gaaffii isiin gaafatte maali inni isin dhaabdanii adda bilisummaa Oromoo nan yaadadha. Maali gaaffii isin dhaabbii isin dhaabdan kun adda bilisummaa Oromoo kan dhaabdaniin alatti jettee gaafatte. Jennaan waan dhaabdee tokkummaa ilmaan Oromoo walitti fiduudhaaf jennaan dur nuti tokkon turre jette. Tole haa ta'u eega yaada keessanii duran dhaabbadhu alaabaa kanammoo maa of dura kaa'attanii jettee gaafatte. Alaabaa kana maa of dura kaa'attanii jennaani ayyaantu taa'inii ka'i jedheeni obboleen coon
ka'ini taa'ini ka'ii dhaabbadhu faaruu alaabaa faarfadhu jedhee nama hunda keessa gara nama 500 ol jiru keessa dhaabbattee qophaa isii faaruu alaabaa faarfattee jennaan taa'i akkuma jalqabde taa'i alaabaa Oromoo jettee jalqabdee alaabaan kan Oromooti malee kan adda bilisummaa Oromooti miti jedheeni. Akkas taanaan ani Oromummaa dhiisee keessaa galeera alaabaan kan ittiin nagadamu yoo ta'e jette dhiistee baatee galte as jirti amma hadda takka eegas booda waamee namni sii taasisa hin jiru hin dhuftii guyyaa oboo hin dhuftii guyyaa gootota Oromoo hin dhuftii takkas miseensummaa yaalteetti dur namni haasa hin jiru isiyyuu asitti tokko qabsooftuun Oromoo waraana hooggantuu waraana bilisummaa Oromoo isiyyuu asii qabna. Inni biraa dubartoonni waan hin qabsoofne siritanis beektu hoogganaa adda bilisummaa Oromoo yeroodhaaf yeroo shinni gatti hoogganoonni keenya wareegaman qabsoo hayyee duree taatee kan hooggante Juukiin Bareentoo hoogganaa adda bilisummaa Oromoo turte yeroodhaaf amma hoogganni filatamutti. Kana beektuu laata? Hooggana waliigalaa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo turte hamma hoogganni filamutti. Hamma sadarkaa sanaatti gaggeessaa turan waraana hooggana waraanaa ta'anii. Utuu silaa seenaan barreeffame hawwii kooti. Dubartoota gaafa saartuun yookiinis Qamariyaa Sheekaa gaafa isii wareegamtu intala adaadaa isiin intala dursituu jedhanii Allah yarhame dursituun keenyas jaraa waliin baachii jaraa turte dursituun asitti wareegamte isiin sunis dursituu jedhamti. Jarri kun Jaaltamaa Yuusufii fi isiin kaan obboleettiidha kan inni amma jedhu kun intala Habuusaati. Dhahamteeti intalti uduu agartanii suuraa isii duriitiif kan eega dhahamtee booda kun hooggana turte hooggana waraanaa hoogganti turte. Isiin sun dhahamteeti qaama isii kana cinaa kana akkanatti irraa ka'e Jibuutii nu bira fidanii Allah yarhame Faatumaa Galmuutiif ana bira dabareedhaan teesseeti takka wal'aannee haga mul'isanii waan godhanis hin jiru haga namara horiinis jiraataan turre qaamni isii hir'ate akkasumaanuu waraanatti deebi'a malee magaalaa keessa kana fakkaadhee taa'u jettee galte waraana keessatti wareegamte. Jara akkasii qabna. Kutatoo akkasii warra qaamaa waliin tur warra wal beeku dubartoota akkasii qabna. Warra kaanuu yuumeedhiisa asli Oromoo gaafa isiin asliinis qabamte akka carraa ta'ee koraa sabaa lammaffaadhaaf biyyatti deemaa jira. Gaafa jarri qabaman karaa cufamee jennaan an koraa kan hin dhaqu karaarraa jidduutti hafee jijjiga irratti jarri qabaman nuti jijjiga irratti lolli ta'e eega warri kaan hoogganoonni fi waraanni dhumanii booddee ani isaan duuba makiinaa gargaarsa SOS jedhu nama SOS sana bulchuu kadhadheetan hiriyaa tokko waliin makiinaa SOS sana akka gargaarsaa fakkaate ijoollee lama keessatti fe'ee nageesse darbee dhaquudhaaf yeroo dhaqu already ijoolleen akka jirtutti aslii dabalatee mana hidhaatti guuramanii jiru. Darbitee deemuu hin dandeessu jireenya keetiifis sodaachisaa. Namni magaalaa sana bulchu biyya keenyatti jiru Mazagaajaa jedhanii sitii biyyaa itti gaafatamaa ture. Nama Soodoo Oromooti. Xiqqeenyarraa na beeka. Ninis dhufee nama sanaan wal beeka. Uduu du'e asirraa baatee bara biraatti sochootu
asumatti hidhamtee teessa woo hin deebita malee jedhe anis aslii mana hidhaatti dhaqee asliinuu yeroo mara dubbatti waa'ee kana jara laalee ka'ee kan deebi'ee gale asliinis siin hamma du'aatti siitti murteessa intala Oromoo haadha Oromoo dubartii Oromoo kan seenaan jaraa ammallee galmeeffamee hin jirre keessaa tokko. Yoo magaalaatti as dhufne magaalaa keessatti dubartiin Oromoo bara 70moota keessa qabsaa'an Aadde Tsahaay nafsi isaanii hamaaru haadha manaa Qees Guddinaa jaal Kuwee Kumsaa jaal Addisee Gennatii nama isin hin beekne Ni'mat Nuuruu Isaaq warri kun hundi mana hidhaa keessatti waggaa 10 waggaa 5 waggaa 8 namootiin hidhamanii dararamaa turan sababa qabsoo Oromootiif. Jarri kun hundi kaffaltii qaqqaalii warra kaffalan warra biyya bulchuu danda'an har'allee warra biyya bulchuu danda'an kan isaan keessaa haftee isaanii jiru. Dubartoonni qabsoo Oromoo keessatti ga'een isaanii olaanaa malee kan dhiiraarraa gadi ture. Garuu akka carraa ta'ee waan aadaa waan abbootii keenyaa dhaalanii dhiirotiin keenyas keenyatuun galmeessiin kan ofii qofa galmeeffatu sanaaf nuti itti ka'ee ofii keenyaa of galmeeffannee galmee keenya tolfannan jedha. Inni biraa nan fixadhaa yoo isa akkuma jedhe seenaa barreessinee seenaadhaan isa sana seenaadhaaf lafa keenya. Inni biraa akkuma sida laqaan koo asii jedhe caayaan koo anuu miseensa caayaati. Dura teessuun koo duraanii hiriyaa kooti. Isiin ammaa immoo intala obboleettiidhasi. Caayaan koo kun silaa jarri dhiiraa ijaaf gurra qabaatanii cichoomina caayaa kanaa balaa meeqa keessa wal harkisoo hiriyummaa keessa firummaa keessa kottaatii akkasii kaan yeroo cabee ba'u kaan yeroo dhiisee deemu kaan yeroo waan biraa haasa'u kana hunda dhiibbaa kana hunda keessa kan firummaa kan hiriyummaa kan amantiin wal harkisuu keessa caayaan kun cichoominaan darbee fakkii dubartoota jedhan malee dubartoota dhiira 100 dachaadhaan caalanu jarri kun hojiidhaanis qabeenya isaanii abbaan manaa kan kophaatti kaffalu isaan kophaatti baasii baasanii dhaaba kan qabsoo Oromoo kun qabsoo bilisummaa Oromoo qofaa miti jarana kun qabsoo Oromooti maqaatu adda bilisummaa Oromoo qofatti maxxanfamee politikaa ofii isaaniitiif garee galma gola tolfatan malee qabsoon kan Oromooti kan du'aa jirus ilma Oromooti kan jiru jiraatee deemsisaa jirus ilma Oromooti. An akkuma alaqaan koo jedhe waggaa 40 ol umriin koo nama amata 16 jalqabeetan qabsoo kana keessa jira. Garuu akka amma zamana boodaa isinis genereeshinii dhuma ammaatti isin ramadan akka ammaa facaasoo sabaa bittinneessuu yaada ummata Oromoo warra taane an takkaa argee beeku. Kun nama jibbuun mirga nama diduun mirga garuu mana diiguun mirgaa miti. Manni kan nama hunda keenyaati waan ta'eef nama jibbanii mana jalaa utubaa fuudhanii mana jigsuun cubbuudha. Ummata Oromootti cubbuutu oolame kun siyaasaadhaan jedhuun cubbuu guddaatu cubbuutu hojjetame. Kana waaqas ummata Oromoos dhiifama gaafannee walitti dhufuu malee
akka jaarmiyaa qofaan walitti araaramni jaarmiyaa bordeeme akka haadha manaaf abbaa manaa kottaa deebi'aa kottaa deema. No. Kun lubbuu dhiiga ilmaan Oromoo irratti dabatu hojjetama. Daba sanaaf immoo Oromoo guutuutu dhiifama. Nus inni biraas badii abbaan balleesse gabbu'ee olii hamma gadii Daawud Ibsaatii hamma waraanaatti hamma hoggana waraanaatti itti gaafatamee namni badii qabu itti adabamee badii isaa fudhachuu danda'uu qaba. Isa kana yoo goone fayyuufis hin deemnu, jiraachuufis hin deemnu, qabsoodha jennee qabso wanti baannee deemnus fiixa ba'uuf hin deemu. Yoo wal taanee wal qabanne akka amma jirtanutti namichatu jedhan sadi ta'anii karaa deeman. Utuu sadi ta'anii karaa deemanuu daddabanii ciisan karaa. Daddabanii ciisnaani waraabessi tokko itti dhufeeti miila isa tokko nyaannaani jara kaaniini jaran waraabessi miila na nyaataa jira cakkisaa jedhee hasaasee jaratti. Utuma akkana jedhu waraabessi bar miila koo lammataatti na darbe jedhe. Inni jidduutis cakkisaa jedhe. Ol darbe hin fixe isa lammataatti darbe. Bara anattis dhufe anas na jalqabeeraa miila koo isa bitaa jedheeti isa kaanitti himi. Inninis tole callisi miila koo anallee na jalqabee jiraa jedhe. Tole callisituma waliin jedhanuu kaanittis darbee fixe. Sadan silaa ol kaanii waraabessa tokkicha ofirraa ari'achuuf walii tumsanii ari'achuu malan dabareeni sadanuu nyaatee fixe. Oromoo isinillee sanatu isin eeggata. Dabareen nyaatamuu teessan. Manni martinuu manni Hacaaluu dheengadda akkasitti boo'amu. Manni waraana bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo haadholiin Oromoo kaleessa man tokko tokkoon boossu hadha manni yoo xiqqaate miliyoonaan boossi. Magaalaa keessattis ol dhufee isinii dhufee jira. Already isin bira qaqqabeera. Wanti magaalaa Finfinnee ga'e wanni asin geenyeefis hin jiru. Maatii keessattuu achi jira. Wanni isiniin isin tuqneefis hin jiru. Akkuma waraabessaa sana hanga lama nyaatee sadii nyaatee isinitti darbuu eeggadha. Oromoo kana booreen isinirratti haftu jedha. Kanammoo badii Oromoo irratti balleessitan hundaaf Rabbis namni isin haa gaafatu jedha. Kanuma jedha fixadhe.